qoyyati maal barbaadde? Maal jechuu barbaadde? Maal jechuu? Ishee sodaachisti. Duraan kan darbe immoo ana sodaachisti. Maal ta'uu barbaadde? Sitti isa kanayyuu si ilaaluudha. Akkam. Sababa si jaalladhu dhufan si dhiise malee. Maal nu jaallatu? Ganaan biyyatti si dabalan ture. Si. Maanni amma dhaadhachuudha moo maa inni akkisa? Waan tokko si gidduu. Wanta tinaan kun jiru. Maal laayimuu barbaadde? Wanta ti giddumaatti jiru. Bakka si dhaadhachisa si dhaadhachiisa. Ani bari sababuma shamara taateef si kabaja malee wanna barbaade sirriitti argee beebarna kabajuu kee maal akka naa goote argee kabajamoo kanatti miti. Kabaja keessa faala. Anaaf ishee walitti buusumaa bagaan godhee isheen afaan hin qabdu hin dubbatte. waan hin qabu. Waan isin. Siruma naas faraarraa keeti. Dhaggeeffadhu. Akka nama tokkotti ergitee miti. Bagaan ergeessin jedhame maa wanta itti fiddu. Fedhii kee ergitee miti wayi dirqisiisee wal jaalanneeti bool fedhii kee ergitee miti. Amma nama hidhatan oggasitti argee jirta. Akkammoo ati nama bineensatti jijjiiran barsi. Bineensa. Ilmi namaa bineensa ta'uu maaliif? Amalli kee immoo hoggaan nuti bineensa. Amma iyyuutti immoo amma naas faraarraa kee achumatti dhaala. Amma iyyuu immoo kun salphaadha. Dhageessaa miti amma kun salphaadha. Jaalattee sitti jibbitees akkatti sirfaaf kanaatti godhu. Ati. Ati sitti na raafata. Amma wanti itti fiddu hin jiru. Miidhaadha ta'a. Sitti na raafata. Ani akkanatti sirfaaf. Ati. Amma wanti itti fiddu hin jiru. Dhageessaa miti wanti itti fiddu. Wanna guyyaa dheeraa sitti fudhatan daqiiqaa muraasa keessatti raawwachuu danda'a. Baay'ee isa dhiirummaa keetiin dhaadhatu. Wanta lafa kana irratti gochuu wanti si qaban jiru. Hin dhageessaa miti atammayyuu. Sitti mee irra deddeebisitti. Tolaan naa kenna taanaan naa kenna. Laal. Bakki waan sodaatu fakkaata. Akka na rukutuu barbaadaa isitti. Sitti mee tolaan naa kenna taanaan humnaan immoo waan fudheenyaa waliin laallaa sin jechaa araba. Humnaan narraa fudhachuu hin dandeessu. Sirraan fudhu jaalattus jibbitus humnaan sirraa fudhu. Wanni ati fiddee humnaan narraa fudhatu maal humnaan narraa fudhatu mee bakki narraa fudhatu. Akkitti sirraa fudhadhanuu beeku. Isa waan akkasitti. Ati. No. Gaafsa naani surree baafadhee qamisiidhaan hin deema. Marra isa siin bitaa. Jiraam na bira iyyuu jiraam. Boqottee sana kan malee sitti maal jedha. Isa naas faraarraa kee waan ta'eef achumatti dhaabbatu. Abboon irraa deemi. Dhaga'i. Omaanti si dhagahu. Waan nan haadha qabuuf waan nan obboleetti qabuuf. Si argee qaboona kabajuu kee si argee hin jirame. Kabaja keetti bulfaadhu sin jedhe. Isa kanarraa immoo sittani. Karaan barbaadan birrii koo fakkaatu. Isa kana duraatu si kadhachuu kootti baay'ee itti qaba. Sitti waan jiraan mata. Waan na haa toraarraa duraaleen sitti. Adaan mana sosodaa. Kun immoo dubbii biraa akkasutti ta'uu beeku. Sodaachuu fayyada. Sitti maan jirame tolaan si kadhadhe aga gara darbee tolaan si kadhadhe tolaan naa kennu diddee miti. Kana booda immoo waan asirratti godhatu beeku. Bakka sitti maan jirame. Sitti natti nimini. Wanti sitti wanta ati natti nimini. Achirraa eebaakkisi. Maal fiduu barbaaddeetii qoy. Wanti si dhaggeeffadhu sin jiru. Maalatti immoo barbaaddaa qomee wanta daawwanti sinatti nimini. Tolaan miti humna na sarkaa fudhadha birritiin. Rabbi dhugaa rabbi biyyeettan si Ati kun. Ati kun eenyu sila taateef? Animu. Eenyu sila taate waan mati sodaadha sitti fakkaate moo? Sa'aatii kanatti waan hin barbaadisi godhee si biraa deemuu nan danda'a. Wanni wanti si dhaggeeffatu. Ana sodaachisuu hin dandeessu. Abbaa sodaachisuu sodaachisuu. Sitti hime tolaan naan kennu taanaan du'a kee beekatu. Ati isheen tuqime. Dhaabbatu qoyati wanni si hin galle. Wanti naan galle. Dhaga'ee bultii keenya gidduu keenya seentee lolaa jirte. Kana booda waa'ee kiyyaas kaastee waa'ee ishees kaastee. Umura isaa amma osoo hin taane gara fuulduraatti kan waliin ilaallu ta'a. Kana malee afaan hin odeessuun kun dhiirummaa miti sitti maan jiraate. Maal fittee na sodaachisuu Waan nan fitummoo teessee waliin ija keenya ilaallaa sin jedhama. Dhugaa rabbi akka dubaraa taasi Aboonatti qabaja. na kabajuu keessi argee sin jiru. Kun iyyuu sirma na doorsisuu fi harka kana irratti kaasuu barbaadda samiyyuu. Maal fiduu barbaaddaa qoy? Ismi dorfini qoy. Maal fiduu barbaaddaati? Afaan walitti qabammaati. Bacirraa shaanayyuu na ajajuu barbaadda jechuudha. Si ajajuun barbaada. Maal na ajajja? Maal ijaa taatee na ajajja? Siifan hima. Harkaan hin deemine harkaan hin deemine. Si. Ati obboleettii koo dhaggeeffadhu sitti hima. Itti ergitee miti. Waan na sillachuu natti hin qanin jiru. Dogoggorra Akkatti ani bulummoo isin miti kan natti hin. Situ na bulchaa. Dhageessaa. Sitti himame. Natti hin bu'iinii sin jedheera. Dubbii biraatitti funaan barbaadde bari. Sitti naan jira bara. Dhaaba kiyya kan geenye kana booda. Ulfina kee ofirratti eeggadhu. Maaliiti? Ati namarraa addamoo? Saniyyuu birrii kiyya fuutee amma hin gabu. Waan nama si sodaadhu sitti fakkaata. Qoyaatti na dhiisi bakka. Badan itti ergesi waan si ilaallatu hin qabu. Inna keessaa miti waan sana doorsistu kana achumatti dhaaba. Si immoo waan si ta'u si tani. Oo barbaade.
Ambar sawa dubara taate fasi kabajaa jira. Makuma yaati makuma jala. Dhaggeeffadhu. Ammayyuu dubbii biraaf kan barbaadu. Gadi taa'e bakka Simayyuu Lammaffaa maal fiduu barbaada? Wanni wasi sodaachisa fakkaatama. Guyyaa tokko ni waan fiduu ta'u. Inni dhageessaa miti. si ani beekan gammadaa kan qabee mati. Asii argaan jira bara. Gada qabu keessa argaan jira. Wanni itti fiddu sa'aatii lakki mata itti fiddu. Ni dhageessaa miti. Nyaadhee wanni ati na gootu si. Wanta itti fiddu jiru si jecha. Obboleessa sitti bakka narraa deema. Harkaan taa'i. Bira wayii na jechuu barbaadde. Achi taa'i harkaan. Sitti maan jirame? Of eeggannoo jira. Sitti maan jira? Ammas Laala ani dhaggeeffadhu. ati maaliif maanni ati? Ati bakka nama nan beeku. Namummaa kee immoo osoo hin beekun sitti argeeffatu. An sammuu kee eegeetan aga kana guutuu. Ara bakki siruma sammuu koo eeguudha qarshii amma kanarraa fuudhee na dhoowwachuu jedhu. Akka sammuun kee dhiphaa ta'e bari beekee miti hoggaa. Reefu miteessi bari sammuun kee dhiphaa ta'uu isaa. Ni dhageessamini? Hammaan booda jecha tokko sobaan barbaadu. Jecha tokko. Akkam ta'uu barbaada? Jaalattus jibbitus humnaanis sirkaa fuudha. Magaalaa kana keessatti akka deemuu hin dandeenyetti sirkaa fuudha. Asuma. Caccabsatu sirkaa fuudha. Ni dhageessa miti? Harka sitti laachuun wallaalle waan. Baay'ee si kabajaa. Ana kabajee. Amma yaadannoo isa si kabajaa jira. Na kabajee. Ati. Sitti mu? Dhaggeeffadhu. Abboota hiikaa gadi bakka. Ati birrii waan lolaan malee akkasitti lolaan harkaan fudhattu bar. Mallattoodhaan itti Homaa kennite. itti fidduu jiru. Qoy. Waan ati fiddu tokko hin jiru. Eshi. Yaaduma lafa duwwarratti hin dhaadatu. Akka kanatti busiin waa softe akkatti dhaabadhu asii. Achi deema achi Sitti maan jira bee? Achi deemnarraa kana booda dhaaba ishii. Harkaan namatti Homaa hin fiddu. deemini. Amma sitti nama jechuudha. Sanaas biraarraatu achumatti dhaaba. Ani karaa sirraa fudhatu. Kana booda namni tokko dhufee barrii kiyyaraa dhaabbatee hin argatame dhaabbachuu miti mana kee keessa si baasanii waan si godhan kana booda ija keetiin argatu. mana kiyya dhufanii namni tokko natti dubbatee. Ganaa mana keessatti gubaan siin jedhu. Ganaa mana keessatti gubu. Anatti ati dhageessa miti? Mana kee faana immoo sitti. Ganaa mana keessatti gubu. Sitti dabalee nan tokko siin jedhe bara. achi siqinaarraa. Sanuyyoo warra kiyyaa fuudhadhaa taa'e. Si kabajaan jiranii akka ilmoo namaa. Achi siqinaarraa. Nan tuqinni siin jedhe. Dhageessisi na fuudhu. Sitti maan jira? Na darbataa argaa. Maal akkasii dhaggeeffadhu barbaadde? Callisi amma Sitti maan jira natti bu'iin kana booda siin jedhe. achi deemnarraa. Kanaaf dhaaba mana kiyyaan iddoo inni sadatti yoo ati birri kiyya natti kennitu. Hin kennu akkam. Intara taanaan immoo kana booda waan ta'u keenyaan ati si jaallata. Achi siqaa manarraa. Sitti maan jira? Kana booda an tarkaanfii barbaachisaa ta'e sirratti hin fudha ishii. Ati mee harkaan hin Gochaan argisiisi kaa oo ilma dhiiraa taate. Sitti maan jira miti? Anaan jedha harkaa. Kana booda waa'ee ishiis kaastee haasofte taanaan waa'ee kiyyees Homaan fidduus hin jedhe baqa. Homaan itti fiddu hin jiru. achi deemnarraa. Si kabajee tan aga yoonaa taa'aa jira. Nama baay'ee mana na dhiichisaa. Kabajni keessa kamii? Kabajni keessa kamii? Maal la kabajje? Maalni wanti na kabajje? amma yoo wal dhiiftan ooyyuu. Maal la kabajjee qoy mee maal la kabajjee? Taa'ee achi deemnarraa. Harkaan hin deemina. Tokko mana kiyya keenyaan sinnisu an. Homaan fiddu. Isa immoo kan waliin ilaallu ta'a. Ati. Wanti itti fiddu tokko iyyuu hin jiru. Sitti maan jira miti? Nan tuqinni siin jedhe bara. Ati. Walitti Maakuma achi na jira. Kana booda safara kiyya bakka nan Siin jiru. jedhe baqa. Homaan fiddu. Ani taa'ee lakkii. Abboo mucaa namaan Sanuma birri kiyya irratti na rukutaa qoyaan. Birri kiyya irratti taa'ee. Kan birri kiyya narraa fudhatu gaafa kana na rukutaa qosi kanuma. Amma sittan sii daba. Itti na dabataa qonnarra deeman. Maal abbaa keenya rukutaa dhimma maal irraa qabda qoy birri kiyya fuutee. Ati. Deema achi na bahammaa. Sitti meen jira kana. Ganaa horgitaa. Mana kee dhufuu yoom ga'e? Ganaa mana kee faana si guba. Ishi? Ati moo Ganaa mana kee faana si guba. Yoom ga'e ishi? bakka amma deema. Dhageessan maal fidda? Maal fidda qoy? Deema ishii. Maal fidda? Deema manarraa. Maal asirraa deema? Maal fidda qoy sana? Sitti mee? As dhaggeeffadhu. Jaallatus jibbitus tolaan miti. Tolaan miti kan birri kiyya naqan. Hin galte yeroo sana hin galte. Gaafanii morma keessarraa kutee gaafsan argite. dirqiidhaan. Ni dhageessaa miti? Kun salphaadha sirumanii. Tan sii Namni dabala. mana kee dhufu salphaadha. Hin argite kana booda. Waan inni si godhu ganaan mana kee faana Ani si immoo guba. birrii kee irratti tan sii dabala ammas yoo barbaachisa taanaan.
إتنا دبل سامتي أبات ولي دبل مجالة كذا كذا تسيني ولا أنا دبل سامتي جناس سكوب جناس سكوب كم جنا لا شيء جناس سكوب ما وانا في الدولة لا هنا نقول ست ميرا إشار أدو بته مودي بيت الرب أجلس جنا وانا نقول ست مينتر هذا هم يجون على تاي ماكو ست مينتر جناس سكوب شيء كوسال بعد سرما جناس سكوب وانا ما مجالا كذا كذا بري وان تني قرأت ده دنجو جنا كان بيجي تسمع إذا كسرتي أما كره دراتو سكابة جالس وسئيس كنا بودا مو أما كي كانوا قوتوني بدأتنا أجلسه أو كبر جدي ولا ما لا أتقول لا ستي منجر ده ماما بقى وسن ستي زارين قيالكوش يمتوج الفكري